Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii Hawwii Biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'an affeerraa kooti. Maatii koo warri taatan immoo anaa dhufuu baga nagayaan dhuftaniin isiniin jedha. Warrooti share gochuudhaan like gochuudhaan jajjabeessitan hedduu galatooma. Galata guddaan biraa qabdu. Arra viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Arra wanti qopheeffadhu keekii goggogaan qopheeffadha. Akkamitti akkan qopheeffadhu immoo walumaan ilaallaa turtiin keessan nafaanaa ta'u. Qodaan itti qopheeffadhu as kan lafa kaadheera. Qodaa kanatti hanqaaquu lamaan itti dabaladha. Kaara walakkaa kuppaayaan itti dabaladha. Amma kana waliin hin makadha. Hanqaaquu sukkaara koo waliin dhaadhee akka kanatti qopheeffadheera. Sukkaaraa fi hanqaaquu akka kanatti waliin makadhee qopheeffadheera. Ammallee zayita walakkaa kuppaayaatti dabaleeni walitti rukkutadha ammas. Kanatti waliin makadheera hadheera amma warroota gogaa ta'aniin itti dabaladha. Daakuu kuppaaya lamaan qopheeffadhe. Daakuu kana walakkaa isaanitti naqadha. Paawudarii maankaa shaayii lamaan itti dabaladha. Ashaboo maankaa shaayii tokko arfaffaa isaanitti dabaladha. Amma warra kanatti dabaladheen ammas waliin amma kannaa waliin makadha. Daakuu hafeen itti dabaladha. Akka kanatti waliin makeera. Xiqqoo akka inni sirriitti waliin makamuufi maashiniidhaan waliin makadha. Akka kanatti qopheeffadheera. Vaniilaa itti dabaleen ture. Isinitti agarsiisin nafeen irraanfadhe. Vaniilaa maankaa shaayii tokko itti dabaladhe. Fadhu qopheeffadheera. Qodaa kanatti galagashee duwwaatu naafaatti galagashee. Qodaatti galagashee qopheeffadheera. Amma ovenii koo keessa dursinee oofachuu qabna. Dursee fadheen jira ovenii koo 350 digirii faaraanaayitii irratti daqiiqaa 35 aga 40tti bisheeffadha. Erga inni bishaateen booda walitti deebina. Bishaatee ba'eera kana fakkaata. Amma akka kanatti ba'eera xiqqoo qabbanaa'ennaan inni keekii gogaan hojjetadha waan ta'eef mummureen ammallee deebiseen ovinitti deeffadha. Erga inni xiqqoo qabbanaa'een booda qodaatti irraa galagashadheera. Amma jala isaarra waraqatan jala kaa'ee kanan jalaa kaafadha. Jalli isaa baay'ee bareedaa ta'eera. Jalli isaa bareedaadha. Muradha. Qarqara isaa kanarraa irraan kakaafadha. Itti naannessee hunda isaarraa.
kanatti naanneffadhee irraa kaafadhee hunda isaarra amma gargar mummuradha. Keekii goggogaan qopheeffadheera waan ta'eef qaqallisee mummuradha. Gargariin qoqqoodadha akka kanatti. Kanatti gargar qoqqoodee qopheeffadheera. Ammas deebiseen kana bakka lama lamatti qoqqoodadha. Amma qodaa qopheeffadheera asirratti keekiin sila mummuradhe sana kanarratti naqadha. Ovenii keessan kaa'adha waan ta'eef akka kanatti sirreessee xumuradha. Akka kanatti ovenii keessatti deebiseen daqiiqaa 30 fi ovenii keessatti akka inni naa diimatu taasisa. Bifan barbaadu akka inni naa qabatu xiqqoo akka inni diimatu godhadha waan ta'eef adiidhaan akka kanatti akka inni jabaatus akka inni naaf ta'uu fi keekii gogaan hojjetadha waan ta'eef daqiiqaa 15f akkuma inni jiru kanatti bisheessa keessa tursiifadha. Ovenii keessa daqiiqaa 15 tursiisee immoo nan galagashaa. Walumatti daqiiqaa 30 tursiisaa. Turtii daqiiqaa 30 booda walitti deebina. Daqiiqaa 30 booda ovenii keessa baafadheen jira. Kana fakkaata amma raadheera. Turtii amma ammaatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u, torban gaarii isiniif haa ta'u, torbeetti waan yaaddan argattanii isiniif haa ta'u. Bakka jirtan hundatti nagaa keessa jiraadha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura.